eenyu maraatuun kun naan jechaa jirtu miti. Maqaa maatiin kiyya naa baase Firaanolii ture. Ani garuu maqaa ammattiin waamamu OBSINAAN jedhama. Maqaan kiyya maqaa dhiiraa isinitti ta'e miti. Eeyyeen dhiira ta'uu barbaadeetan. Ijoollummaa koo kaasee xiiqii guddaa isiniin guddadhe. Ijoollummaa koo kaaseen jedhe miti. An ammas mucaa bucuudha bara. Garuu erga maatii koo dhabee booda ani bucuudha wanta jedhu sana sammuu koo keessaa baasee gateera. Akkuma beekamu jireenyi lafaa kun wanta isin hin barsiisne hin jiru. Anaanis dhiira ta'uu na barsiiseera. Maatiin kiyya kan du'e garee gurmaa'anii nama saamuutiin. Abbaan koo an dhaladhee mucaa waggaa tokko gaafan ta'uudha kan boqote. Haadhaa fi obboleettii hangafaan qaban ture. Gareen hattuun sun garuu maatii koo irratti dhiirummaa isaanii agarsiisaniiru. Obboleettii koo gudeedanii isa irra qofa hin dhaabne lamaan jara ajjeesanii qodaa mana keessa jiru hundasaa saamanii badanii. Erga sanaan maraatuuf dhiira ta'uun koo kana fakkaata. Amma maatii koo wajjin wal siin barsiisa. Jiituu, biiftuu kan ofii fi bilisee jedhamu. Jarris akkuma koo maatii isaanii garee sanaan dhaban. Biiftuu. Wanta dheen gaddaaddanaa barsiisiin jedhe sana adda baastee? Baay'ee waanuma duraan shakkaa turredha. Baay'ee gaariidha. Akkas taanaan hojii keenya jalqabuu dandeenya jechuudha. Ani garuu yaada tokkoon qaba. Hojii keenya kana keessatti pilaansii osoo qabaannee gaarii natti fakkaata. Inni dirqama. Akka hojichaa laallee pilaansii iyyuu qabaachuu dandeenya. Akkasi kormako daaraa fakkaatanii dhuftaniittu. Foon keenya yookaan ta'e. Eenyummaa sanatti hima. Eenyumni akkasii mul'eessa. Isheen dhaqee gurbichi baay'ee cimaadha. Alaaba durbanuudha jettee nu ajjeesuufi. Namni cimaa jedhamu hin jiru. Namni cimaan ana saantuu qofadha. Abbaa kana dagateefis eenyummaa keenya sirriitti agarsiisa. Ani kan jiru biizinasiin keenya gidduu kana baay'ee baara. Iccitiin isaa maali? Iccitiin kamiyyuu ijoolleen keenya xiyyeeffannaa guddaadhaan gaggeessaa jiraniif. Isa qofaa osoo hin ta'in garee saanjifaa baay'ee dhabee jira. Sochii dhaalataa jira. Kun oduu gammachiisaadha. Saanjoo fi biizinasii kana keessaa nu gootaan wanti hundi salphaanii ta'a. Eeyyee waan baay'ee nu nama deeyyaadha. Maalumaafuu jarri dhadhabaatu jiranii bashannanuu hin qabu. Hin beekamu. Shira yaaduu danda'u. Sirrii jetteedha. Ani sadarkaa tokko isa ture. Kanaaf hojii keenya hojjechaa gidduudhaan sochii jaraa hordofuu qabna. Amma jarri dhufan gara jaraatti deemuu qabna. Bareedduun kunis walli ijaaraan akka fakkaatu garuu baay'ee bareeda. Bareeddi qofa jettee dhiistaa? Eeyyeen Saanjoo baay'ee si ilaalaa jirti. Waan si kajeelte natti fakkaata. Durbi kamiyyuu akkasuma ilaaltee hin beektu. Intala kana fuudhee galuun barbaade. Deemaatii fidaanii. Yaa jiraattu. Ana Saanjoo namni caalu hin jiru. Namni isheen eegaartu sun osoo lammii ta'e hoo? Lammiin dhiisee maaliif abbaa lammiin ta'e? Deemaa fidaanii.
Aadaan keenya waggaa hedduu kan kabajamaa ture sababa waata tokkootiin gufachuun qabu. Kana naafisi ani aduu miti. Ani akkanii aadaa kan kabajuuf sobboonaa Oromoo ta'uu baqqoo itti limnee. Where is she? Oh, done. Did she do it again? Addunyaa kana irratti kan dhugaadhaaf dhaabbate seera gadaa ko. Samaloo ni baati yoo makkana tabti shirri dabaan tatamte jaarsa buleen furabti odaa jalatti qabdi. Marrakkoo qaba. Ormuma bara. Maallaqa keessanis hin barbaadu. Ankan hin jedhu. Ana moosisa eenyu abbaa isheetu ana cinaa dhaabbatee natti dubbata. Asuma muka kanarra kaa'ee deemi. Beektonni Oromoo barbaadiyaadha kan ba'an. Jalatti gadi ciiftee kana yeroo deebisaa immoo harkatti qaba. Ana ni argatta. Galata goofticha ko. Haala guddaa. Maan intalli bareedu sun qalbii kee fudhatte. Qalbii kee qofa osoo hin taane anaanis na fudhatteetti. Ammaaf illee isuma jirta. Foon koo qofatu jira. Garuu isa bareedduun kun ani hin beeku. Anaaf illee fuulli ishee haaraadha. Maani waansa ija kooti moo isheetu na ilaalaa jira? Lakki ija kee miti. Ishee masarriitti si ilaalaa jira malee. Itti toltee ta fakkaata. Takka durbi kamiyyuu akkasitti na ilaaltee hin beektu. Humnaan akka ishee na ilaaltu hin godhaan malee. Kan ishee kanaa garuu ilaalchi ishee yoo adda. Baay'ee bareeda. Rakkoo maaliif jira ree? Bagumaati feeten malee amma na kee fideen ifa miti.
Basi, oyake kana basi şimdi. Basi. Manni kosti tole moo? Baay'ee bareedu. Qabaatte manni kun kan miti. Amalallee waliin daawwiti. Ifama deemuu qaba. Maal hin jennee ture? Ifama boleettii koo dhukkubsachaa jira. Bira kan jedhamu qabu naan jenne? Ollaadhaa kan hin akka boleettiitti ilaalu ishee dhukkubsachaa jirti. Don't think it's Megan! Megan!
Biiftuu amma dandeesse ija lammii keessa galuudhaaf yaadda. Jiitu ati akkuma biiftuu ija saanchoo keessa galuudhaaf sochoota. Eenyummaa keessan galu cirumayyuu baruu hin qaban. Lamaan isaaniiyyuu durba baay'ee gatii jaallatanuuf osoo baay'ee hin turin harka keessan galu. Achiinis gara mana isaanii sin fuudhanii deemuu danda'u. Garuu waan tokko sirriitti yaadadhaa. Eenyuun keessan iyyuu ofitti butuu hin qabdan. Humnaa ol yoo ta'e pilaan B keessan kan ta'u gara kootti bilbiluudha. Ani sirriitti gatiin sin hordofuuf waan tokko iyyuu sodaachuu hin qabdan. Mana tarawat. Nuwan tambare untuk mon. Ape, kebutan jalan jatuh. Yunur kebutan jalan. Yunur kebutan jalan. Rosan kabar lah nomor. Mana usah tangan sustan. Laki wansa saya tanah tahu nak. Ankanan jadu, ati malu maafi di makati. Mara sokong surat begitu begitu. Mara tu siap yo. Wanta sih fakatu nergenet. Rumah Yunur bay. Laki. Durbe lehete fakatu. Ira mataan isaa baay'ee guddaa fi qaamni isaas baay'ee guddaa tokko. Lakkii bu'aa nama guddaadha baay'ee. Mana beeku walfiti! Baay'ee mana raagate! Maaliin dhala bareedduu sana? Akkamitti tola gadhiiftee? Anaanu sana dhibee jira. Main raja kami tu mami? Raja jette bareedu sun qabii kiyya baay'ee fudhatteeti. Duraan ijoollee durbaa humnaan fidan ture. Isheen garuu fedhiidhaan lafaan dhufte. Na amantee. Waaw, baay'ee waan nama dhibu. Amma maal yaadda jirtare? Wanta yaadu akka warra kanaan duraan humnaan osoo hin ta'in fedhii isheetiin dhuftee durbummaa isheen alatti. Kanuma durbummaa ishee qofa barbaada? Ani lammiin kana caalaa dubbarraa maalan barbaadani? Dhufuu dhattee na yaaddee turte moo? Yeen akka haasaa keetti waan akkasii natti fakkaate ture. Seenaa dolfitira nageenye takka namaaf garaa laafee miti. Namoota toora nageenye tokko tokkoon ajjeesaa ture. Gaaf tokko garaan isaa laafii kan jedhamu ulfa tokkoof ture. Ishees hiriira jalqabaa irraa fuudhee dhumarratti hiriirsise. Erga warra kan ajjeesee fixee booda dhumarratti ishee sin ajjeese. Argitanii gadhee yoomiyyuu gadhee keessumatu namni akkisaa akka koo dhiigaan xuraa eenyutu garaan laafu. Amma hojiin keenya inni itti aanu lammii fi saanchoo walitti naquudha. Kana jechuunis biiftuu fi jituun iddoo wal jijjiirtu.
jiituun lammii bira biiftuun immoo saanchoo bira deemtu jechuudha. Namoonni lamaan kun qarshii fi hojii isaanii hojiin jedhee saamicha jechuu koodha. Akkuma amma isinitti himametti waan hundayyuu caala durbaaf bakka guddaa kennu. Kan saanchoon fedhe lammii biratti ilaalamte jechuun rakkoo guddaadha. Kana jechuun immoo lolli isaaniitti sirrii ittiin jalqaba jechuudha. Bilisee fi kan ofii sirriitti na dhaggeeffadha. Amma kaayyoo keenya galmaan gahachuuf kana booda immoo qarqaarsi keessan na barbaachisa. Ani biiftuu nan hordofa, isin immoo jiituu na hordoftu. Namoota baay'ee cimaa wajjin lubbuu isaanii gurguranii ibiddaan taphachaa jiru. Ibiddi sun ibidda cimaadha. Kanaaf ibiddi sun akka hin gubneeniif bishaan ta'uufii qabdu. Maaltaati? Dubbadhu malee. Biiftuu saanchoo bukkeetti argee dhufe. Maal jechaa jirta? Eeyyeen saanchoo. Jagooti bunna jiitoolee lammii wajjin turte. Ahaa, na basaasaa turte jechuudha? Wanti gadheen sun natti ergamti dhufte jechuudha. Bilee hundattiin kana booda saanchoon diina keenya. Itti dhaggeeffadhu. Beeti ijoollee hundumatti lammiin kana booda diina keenya. Nama isaa iddoo kamiratti iyyuu arginaan balleessaadha. Si galee? Tana biiftuu jedhamtu sana immoo arginaan lubbuu naa fida. Kan biraa immoo aktoota jiituu jedhamtu sana
barbaadaati morma ishee qabanaaf ta'a. Amma pilaaniin keenya sirriitti nu raawwachaa jira. Kana booda immoo xiyyeeffannoo guddaadhaan socho'uu qabna. Gatii maatii abbaan haadha ijoollee afur maatii gammachuuf gadda jaalalaaf jibba gadhiisii maatii guddaa tokko keessa gatii maatii dokteera tokko dokteera maraatuu tokko maatii kana diiguuf kutatee ka'ee jira. Kinna onni korramadde. Gatii maatii. Abbaaf ijoollee maatii duugumsarraa eeguuf falmatu. Kan qindaa'ee isiniif dhiyaate. Fiilmii Afaan Oromoo ajaa'ibsiisaa gatii maatii. Artistoota bebbeekamoon kan itti hirmaatan kan akka Abaaboo Warqinaa. Kuni Abaaboo eebbaa toontaan. Mohaammed Hussein. Mulugeetaa Nagaasa. Doktor Tolaa jechuun baay'ee nama hamaadha. Akkasumas amaateroonnis dandeettii isaanii kan ittiin agarsiisan. Gatii maatii. Fiilmii Beekaa Baqqadee fi Beekaa Taayyee. Yeroo dhiyootti nu eegaa. Gatii maatii. Kapiti. Oduma kamiyyuu haa ta'u nana jedhee murteessiteere. Akkamitti sanuu beelaan duura nama oduma argame nana hojjedhaan maaf niitii fuudhuun ta'i? Arraabsa. Koyyee baccee karaa qaxxaamuraa. Tolitti osoo karaa sirrii jiru maaf karaa qaxxaamuraa jee? Beekasuman. Ifame kaagin kennaa'eera. Baay'ee gadi jedhee namni kaatu. Shurunguruu yaadammee shurunguruu jedhee si rabbisu maa isa barbaade kana jedhee namni kaatu. Akaageen dalilii. Almoo kabbala. Kabbee kabbittuu. Ayyadaa biyya alaatii dhufe. Meediin goolaa viisaa kan jedhu na bira jira. Haali teechuma keelaa. Haali buna daffisaa kee. Aariin kee dalaga jijjiiramne. Xiqqoo umrii. Asumaan jiraani kallattii hundaanuu marsitee nu fuutee naannoftee dhumarra teessatti akka dhugaa tura bibbeeka. Oolmee takkala. Kabe ayyaani haala.
keenyaaf hantuuta nyaatamuuf baatee fakkeessitu. Adurreen sunis hantuuta koo nan argadhe jettee booddee keessan fiigdi. Achiin gara iddoo barbaadamutti futanii ni deemtu. Kan ofii fi biliseen akkuma isinitti himametti biiftuu bira deemtu. Ani immoo jiituu biran jira. Achiin adurreedha jettee fiigaa dhuftee isheen hantuuta taatee deebiti jechuudha. Dhaggeeffadhaa amma deemne garee saanchootu nu dha'ee jenna malee durbatu nu dha'annaan lammiin nu ajjeesa. Maal akkasiin godhe? Waan isaaniitu hin beeku. Isheetti qaqqabne qabachuu gaafatti fidne eessaa akka dhufan hin beeku. Gareen tokko dhufee nutti marsee nu rukute. Eeyyee shakkeen ture. Kun hojii lammiiti. Lammii kana booda obsi godhameera. Guyyaa tokko booda mootii lama hin jiru. Mootii jeccisaa. Ana yookiin immoo situ jiraata biyya kana keessa. Martu. Mucatti qabannee dhufa harroo namoonni saanchoo nudhaan nuuf kaasan. Saanchoo baay'ee wal tuffanne jechuudha. Kana booda kun jiru.
tokkoof sin barbaachisu. Iccitii ati garatti baadhachuu dadhabde. Namni biraa garatti naa baadhate jettee yaadda. Amma carraa lama qofa qabda. Wayyaaneen dur biyya isaanii keessatti dhagaa afaan wal kaa'aa turan har'a biyya keenya keessatti dhadhaa afaan wal kaa'aa jiru. Silaa mana aarur mana aanutti goraniishu. Wanta asitti ta'e kana nam tokkotti himnaan ofii keetii lubbuu keetii murteessite. Nama san ta'uu akkamii beekta? Akka tasaa sirkatti qabame taanaan akka hajii adamsaa iddoo alalchii liqimsi. Maal barbaade? Dhaloota duraan gaaga'een kan ammaa duguuguuf yaa. Gatii maatii abbaan haadha ijoollee afur maatii gammachuuf gadda jaalalaaf jibba Gadhiisii. Dumaatii guddaa tokko keessa gatii maatii dokteera tokko dokteera maraatuu tokko maatii kana diiguuf kutatee ka'ee jira. Kinna onni korramatti. Gatii maatii abbaaf ijoollee maatii duugumsarraa eeguuf falmatu. Maatii kana hambisuuf gatii kaffalu eenyutu injifata laata? Hungitan Fiilmii Piroodaakshiniin kan qindaa'ee isiniif dhiyaate. Fiilmii Afaan Oromoo ajaa'ibsiisaa gatii maatii. Artistoota bebbeekamoon kan itti hirmaatan kan akka Abaaboo Warqina, Kuni abaaboo eebbaa toontaan. Mohammad Hussein, Mulugeetaa Nagaasa, Doktor Tolaa jechuun baay'ee nama hamaadha. akkasumas amaateroonnis dandeettii isaanii kan ittiin agarsiisan. Gatii maatii. Fiilmii beekaa Faqqadee fi beekaa Taayyee. Yeroo dhiyootti nu eegaa. Gatii maatii.
Wanti gadheen kun nutti taphate jechuudha. Gadhiisuu illee hin qabnu. Lammii fi saanchoo waan hundayyuu baraniiru. Hello, waajjira poolisii. Sirriitti na dhaggeeffadha. Hundi keenya yoo harcaane tokko tokko qabachuu qabna.
amma yeroo hojii keenya itti raawwannudha. Gareen lamaanuu borba'ee wal gora. Garuu kaayyoon keenya jara wal lolchiisuu osoo hin ta'in adabbii isaanii akka argatan gochuudha. Biiftuu fi jiituun baatanii gaafa jarri wal lolan Saanchoo fi Lammiitti mul'attu. Jarris gaafa isin argan gara keessanitti dhufu. Isinis osoo baay'ee jara hin rakkisin of dabarsitanii kennituuf. Achiin an poolisiitti bilbilee poolisiin bakka sana amma qaqqabutti an dura gaheen jaraa wajjin wal loluun jalqaba. Amma sanaatti isin yeroo keessanitti sirriitti itti fayyadamtu. Wayyaa keessan kukkuttanii of dhiiksitanii waan gudeedamtanii fakkeessitu. Gara fuulduraatti baatu. Game over. Akkuma argitanitti hundumti ishee iddoo isheetti galteetti. Obsinaan wanti hundumtuu hin raawwata. Kanaafan maqaa koo Obsinaan jedhe. Duraanis Saanchoof Lammiin qaama seeraatiin gatii barbaadamanuuf anis qaama seeraa wajjin hojjedhee dabarsee kenneera. Gatii maatii abbaan haadha ijoollee 4 maatii gammachuuf gadda jaalalaaf jibba gadhiisii dhumaatii guddaa tokko keessa gatii maatii dokteera tokko dokteera maraatuu tokko maatii kana diiguuf kutatee ka'ee Fiilmii Production kan qindaa'ee isiniif dhiyaate. Fiilmii Afaan Oromoo ajaa'ibsiisaa gatii maatii artistoota bebbeekamoon kan itti hirmaatan kan akka Abaaboo Warqinaa, Kuni Abaaboo Eebbaa Toontaan, Mohammed Hussein, Mulugeetaa Nagaasa,
Doktor Tolaa jechuun baay'ee nama hamaadha. Akkasumas amaateroonnis dandeettii isaanii kan ittiin agarsiisan. Gatii maatii. Fiilmii Beekaa Baqqadee fi Beekaa Taayyee. Yeroo dhiyootti nu eegaa. Gatii maatii. Eenyummaan koo yeroof sin barbaachisu. Iccitii ati garatti baadhachuu dadhabde. Namni biraa garatti naa baadhate jettee yaadda. Amma carraa lama qofa qabda. Wayyaaneen dur biyya isaanii keessatti dhagaa afaan wal kaa'aa turan har'a biyya keenya keessatti dhadhaa afaan wal kaa'aa jiru. Silaa mana aarur mana aanutti goraniishu. Wanta asitti ta'e kana nam tokkotti himnaan ofii keetii lubbuu keetii murteessite. Nama san ta'uu akkamii beekta? Akka tasaa sirkatti qabame taanaan akka hajii adamsaa iddoo alalchii liqimsi. Maal barbaade? Dhaloota duraan gaaga'een kan ammaa duguuguuf yaa. Kapiti. Oduma kamiyyuu haa ta'u nana jedhee murteessiteere. Akkamitti sanuu beelaan duura nama oduma argame nana jedhaan maaf niitii fuudhuun ta'in. Arraabsa. Koyee bachee karaa qaxxaamuraa. Walitti osoo karaa sirrii jiru maaf karaa qaxxaamuraa jee. Akkasumas. Ifa maqaa galgalaa'eera. Rafuu jirra. Baay'ee galgalee namni kaatu. Shurunguruu yaadammee shurunguruu jedhee si rafisu maal isa barbaade ala jedhee naafi gaa. Maqaa keenya. Dalili. Almoo kabbada. Kabbee. Kabbittuu. Aletta biyya alaatii dhufe. Meediin goolaa viisaa kan jedhu na bira jira. Haali jechuudha keelaa. Haali buna daffisaa kee. Aariin kee. Dalaga jijjiiramu. Xiqqoo umrii. Nu mettitee nu buutee naannoftee dhumarra teessatti akka dhugattu rabbi beeka. Oolmee takkala. Kabbe. Ayyaaniin haara. Aadaan keenya waggaa hedduu kan kabajamaa ture sababa waata tokkootiin gufachuun qabu.
Ani aduu miti. Ani akkani aadaa kakko kabajuufi sobboonaa Oromoo ta'uu kakko itti himneet. Where is she? Oh, done. Did she do it again? Addunyaa kana irratti kan dhugaadhaaf dhaabbate seera gadaa koo. Samaloo ni baati yoo makkana tabdi shirri dabaan tatamtee jaarsa buleen furatti odaa jalatti qabdi. Maal rakkoo qaba? Ormuma bara. Maallaqa keessanis hin barbaadu. Ankan hin jedhu. Ana moosisa eenyu abbaa isheetu ana cinaa dhaabbatee natti dubbata. Asuma muka kanarra kaa'ee deemi. Beektonni Oromoo barbaadiyaadha kan ba'an. Jalatti gadi ciiftee kana yeroo deebisaa immoo harkisi qaba. Dhala ni argatta. Galata goofticha ko. Haadha guddaa.